Jallisii kallachaa jechuun jallisii yeroo jalqabaatiif aanaa habrotti boolla gadi fagoodhaan bahee abbaa warraa 593 fayyadamaa ni godha jaamee lafa hektaara 210 irratti jallisii bahee baajata hokkam xiqqaate miliyoona 100 fi miliyoona 73 guutuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin arraa waggaa 3 baajanni kun qabamee pirojektichi kun arraan tana sarkaa eebbaa gahee jira jechuudha. Projektii arraan tana irra deemnee laalle kun boolla 3 kan qabu kun lafa hektaara 210tti abbaa warraa 593 tajaajilli inni kan nu danda'u lafti kallachaadhaa arra jallisiin baateef kun kan misoomtu yoo taate lafa jallisiidhaan misoomtu yoo taate kuduraa fi muduraan waggaa dhufurraa kaasee naannoo kanarraa ni oomishama jennee abdannu araddaa tanaa fi aanaa kana qofaaf osoo hin ta'in godina keenyaafillee jallisii abdii qabu jennee abdannaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamtoonni arra carraan kun carraa araddaa kallachaa qofaa miti. Carraa aanaa habroo guutuudha. Carraa godina keenyaatiis. Jallisiin kun bu'uura lafa bishaan lafa jalaatiin amma dura lafti misoomaan turre. Haa ta'u ammoo kuufama bishaan lafa jalaatiis kan lafarra yaa'us itti fayyadamnee misooma isa olaanaadhaaf ni geessifna jee mootummaan naannoo Oromiyaa taakka jee pirojektii kallachaa kana arraa waggaa 3 nuu qabee arra eebbifamuu danda'amee jira. Kana qofa osoo hin ta'in waliigala pirojektii 400 fi 72 akka aanaa habrootti barana baajata waliigalaa kan hirmaannaa uummataa dabalatee miliyoona 144 raawwannee eebbaaf geessifnee jirra jechuudha. Projektii akka godina Harargee lixattis barabaraan projektii umrii dheeraa lakkoofsisaa turan yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaan projektii haaraa kannee waggaa tokko keessatti xumursiisuudhaan hojiin gurguddaan ummata keenya fayyadaa jiru hojjetamaa turee jira. Bara kanas akka godina Harargee lixatti haqaamota miti mootummaan hojjetan osoo hin ta'in ha mootummaa keenya qofaan hojjetamu projektii 200 birrii biliyoona 4 hojjetamee eebbifamaa jira. Isa kana keessaa projektiin irra eebbisaa jirru kan aanaa habroo kunis qaama projektii saniiti jechuudha. Projektiin irraan tana eebbisaa jirru jallisiin ooyiruu namaa keessatti qoxaariin tolfamee fi qonnaan bulaan keenya olluma isaa qe'uma isatti misoomsee irraa fayyadamuu akka danda'u hojiin asitti hojjetame kun dhugaa dubbachuuf ummanni araddaa kana ummata baay'ee carra qabeessa. Ummanni carra qabeessa kun immoo jallisii argate kanatti sirriitti qixaan fayyadamee irraa jijjiiramuun barbaachisaadha. Badhaadhina maatii mootummaan keenya jedhusan sirriitti halkanii guyyaa hojjannee hirkattummaa keessaa, hadhaa keessaa, duubatti hafummaa keessaa bahuudhaaf hojjechuu qofaan nu barbaachisa. Isa kana immoo sirriitti qixaan itti fayyadamuun, qixaan kunuunfachuun, qixaan qabachuun, oomishni irraa jijjiiramuun, maatiin keenya irraa jijjiiramuun, qe'een keenya irraa jijjiiramuun, naannoon keenya irraa jijjiiramuun barbaachisaadha waan ta'eef carraa olaanaa argattan kanaaf an ammallee irra deebi'ee baga gammaddanii isin. Araddaan keenya akka malitti yeroo hundaa hogge farqataa turte iyyannaa rakkoo bishaaniitiin haala rakkattee yeroo hunda wanni facaafne sun jira badaa ture. Saniin booda karaa mootummaa iyyannee bara 2009 iyyannee 2011 irraa eegallee haga irratti amma har'a eebbarra geenye. Haalan na gammachiisa maaliif amma dura wanni facaafne badaa hongoon cinqamaa bishaan xiqqaa qabnu irratti wal lolaa wal himataa aanas cinqaa bulchiisota gandaatis cinqaa ka turre har'a namu oorrutti banamee nuuf kennamuun kun ammallee haalan na gammachiisa. Waan kuduraa waan jiru fayyadannaa waan akka amma keenyaaf mataa kiyyaaf abukaatu fi kun kan dhaabe bishaan dhabaan jala badee jira. Kanas ni fayyadamna. Bonas gannas oomishnee uummata keenya kana guddannee nuti karaa investimentii akka guddannu barbaanna. Haalli bishaan naannoo teenyaa irra hedduutti biyyi teenya tun roobuma gannaa kana keessattuu ji'a 2 yeroo midhaan tun roobaa yeroo akka ammaa kana. Yeroo akka ammaa kana midhaan dheebuudhaan qabamaa jechuudha. Facaafnee ni mayraa sanbooda irraa caamaa jechuudha. Ogaa caamee yeroo tanatti hedduu rakkisaa gizee tana dhalarratti qabamaa midhaan kun turee jechuudha.
saniif jecha iyyannee mootummaa naannoo Oromiyaatti asii iyyataan deemnee bara 3 keessatti milkaa'ina guddaa argannee mootummaan naannoo Oromiyaa illee haa galatoomu. Sani argannee har'aan tanagaa boolla gaffagoo 3 fi jeneetara bishaanii abba 3 fi tiraansifarmara 3 nuu dhaabee ammaan tana alhamdulillahi rabbii galanni guddaan isaan haa ga'u. Mootummaa keenya hedduu baay'ee galatoomfanna. Nu bira dhaabbatanii hanga ifaa ga'uttis nu naqanii tiraansifarmara 3 nu naqanii bishaan kana har'aan tana eebba isaatiin geenye jechuun milkii guddoodha. Hedduu irraa gammannaa jechuudha. Gaafii bara dheeraa gaafanne bara 27 dura gaafanne har'a deebisaan nu kennamte jechuudha. Mootummaa jijjiiramaa kana keessa qabsoo tana eegallee akkasitti boolli tun nu qotamtee salarii nu diriiree har'a mootummaa keenya haa galatoomu. Rakkoo hammaata nurra ture. Bishaan kana argachuudhaaf wayita gartee ilaa sa'a 9 halkan laga irra teenyu jira. Amna dheeraa deemnee piroojeektii kana immoo hoggaa biraa gizee dubbannu biyya biratti dhageenya malee naannoo Harargee kana keessatti inuu hin dhageenyu. Har'aan tan immoo alhamdulillah karummaan gartee amma konkolaataan gartee nu wabaa baasan kunu waan guddaadha jeetan ilaalaa. Amma gartee nuti gartee kuduraa fi muduraa oomishineet gara fuulduratti callaa guddaa irraa argannee ilmaan keenya illee barsiifnee hamilee keenya bakkaan gahannaa jeetan yaada. Walumaa galattu manni murtii aadaa akka aanaa Habroottis guyyaa har'aa walumaa galatti mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa 35 akka bulchaan keenya reefu jeetti eebbifamaa jira. Kun milkaa'ina guddaa yeroo tokkotti hirmaannaa ummataatiin manneen dila kana ijaaruun bu'aa guddaa waan ta'eef manni murtii aadaa kun akkuma ammaa agartan galmeelee 250 ol laalee kana keessaa galmee 29 qofa kan murtiitti kennanii kan araaraan fidan. Kun maal fida? Hawaasa keessatti fayyaa fida. Haadhaa fi ilmoo hedduutti ollaa fi ollaa jettutti fayyaa fida, araara fida, nagaa buusaa deema. Akka mana murtii idileeti miti. Manni murtii idilee murtii haqaa kennuu irratti ni rakkata. Ragaa irratti hedduu waan hundaa'uuf kun ammoo haala saniin miti dhugaa abbumarraa baasa. Haala aadaatiin kakuun baasa. Namni waliif fayyaa deema. Keenya dubbii dhalaa deema jalaayi. Kanaaf akkasii miti. Itti quufinsi isaallee akkasuma dhimmoonni oliyyannaan laalaman itti quufinsoonni agarsiisu. Dhimmoota oliyyannaan namni deemuu dhabuudha. Muraasa galmee muraasa oliyyannaan deemanii halaalamanii. Kanaaf itti quufinsi isaatis bal'aa waan ta'eef kanumatti akka fayyadamtan wanni hawaasaa dhaamu hedduu gara mana murtii idilee deemuu irra dirqama ta'een ala mana murtii aadaatti akka fayyadamtaniin dhaaba. Warri mana murtii aadaa tajaajilulleen qalbii qulqulluun akkuma aadaa teenyaatti harka qulqulluun ummata kana akka